dubartoonni maallaqa qabdan yookaan biizinasa garagaraa qabdan yeroo baay'ee gaa'ela keessatti iddoon isin naxibii itti buustan yookaan itti dogoggortan tokkotu jira. Sunis gaafa maallaqa qabaattee maallaqa keessaniin waan feete gochuu barbaaddu gaafa abbaa manaa kee hin mariisisne yookaan maallaqni kiyya jettee yoo kan tuffattu taate yaani bakka hin kennineef yoo taate maallaqa kee qofa sanaaf yoo bakka kan kennine taate na amani bakka sanitti qabxii gattee jirta. Sababbiin isaa uumamaan abbaan manaa mataa manaati. Qabaatee dhabaatee laafee jabaatee abbaan manaa kee abbaa manaati. Waan gochuu qabduu fi waan hojjechuu barbaaddu isaan mari'achuu dhabuun tuffii yookaan akka inni sirraa aangoo hin qabnetti laala waan ta'eef gaafa sana bultii kee keessatti qabxii ni gattaa jechuudha. Gochi ati gootu suni dhumarratti deemee maallaqa keetis bultii keetis si dhabsiisuu danda'a. Kanaafuu gaafa bultii ijaarrattanirraa akkuma maallaqni isaa kee ta'e akkuma gaafa waa barbaaddu isa gaafattee maallaqa sanaa waa godhachuu barbaaddu keetis ka isaa ta'uu hin dagatin. Yeroo baay'ee dubartoonni bakka kanatti qabxii gatuu jechuudha. Gaafa bultii ijaarrattanirraa ati kan isaati inni keetii jechuudha. Akkasuma maallaqni inni qabu keetii ka ati qabdus ka isaati jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti akka qabxiin ganne yookaan akka dogoggortanii bultii itti dadhabdan kan ijoollee keessatti argattan kan rakkinaa fi gammachuu keessatti dabarsitan bultii san dogoggora keessanii hin dhabinaa. Nagaatti. Dubartoonni maallaqa qabdan yookaan biizinasa garagaraa qabdan yeroo baay'ee gaa'ela keessatti iddoon isin naxibii itti buustan yookaan itti dogoggortan tokkotu jira. Sunis gaafa maallaqa qabaattee maallaqa keessaniin waan feete gochuu barbaaddu gaafa abbaa manaa kee hin mariisisne yookaan maallaqni kiyya jettee yoo kan tuffattu taate yaani bakka hin kennineef yoo taate maallaqa kee qofa sanaaf yoo bakka kan kennine taate na amani bakka sanitti qabxii gattee jirta. Sababbiin isaa uumamaan abbaan manaa mataa manaati. Qabaatee dhabaatee laafee jabaatee abbaan manaa kee abbaa manaati. Waan gochuu qabduu fi waan hojjechuu barbaaddu isaan mari'achuu dhabuun tuffii yookaan akka inni sirraa aangoo hin qabnetti laala waan ta'eef gaafa sana bultii kee keessatti qabxii ni gattaa jechuudha. Gochi ati gootu suni dhumarratti deemee maallaqa keetis bultii keetis si dhabsiisuu danda'a. Kanaafuu gaafa bultii ijaarrattanirraa akkuma maallaqni isaa kee ta'e akkuma gaafa waa barbaaddu isa gaafattee maallaqa sanaa waa godhachuu barbaaddu keetis ka isaa ta'uu hin dagatin. Yeroo baay'ee dubartoonni bakka kanatti qabxii gatuu jechuudha. Gaafa bultii ijaarrattanirraa ati kan isaati inni keetii jechuudha. Akkasuma maallaqni
inni qabu keetii ka ati qabdus ka isaati jechuu. Kanaafuu bakka kanatti akka qabxiin ganne yookaan akka dogoggortanii bultii itti dadhabdan, kan ijoollee keessatti argattan, kan rakkinaa fi gammachuu keessatti dabarsitan, bultii san dogoggora keessanii hin dhabinaa. Nagaatti. Dubartoonni maallaqa qabdan yookaan biizinasa garaagaraa qabdan yeroo baay'ee gaa'ela keessatti iddoon isin naxibii itti buustan yookaan itti dogoggortan tokkotu jira. Sunis gaafa maallaqa qabaattee maallaqa keessaniin waan feete gochuu barbaaddu, gaafa abbaa manaa kee hin mariisisne yookaan maallaqni kiyya jettee yoo kan tuffattu taate, yaanii bakka hin kennineef yoo taate, maallaqa kee qofa sanaaf yoo bakka kan kennine taate, na amani bakka sanitti qabxii gattee jirta. Sababbiin isaa uumamaan abbaan manaa mataa manaati. Qabaatee dhabaatee laafee jabaatee abbaan manaa kee abbaa manaati. Waan gochuu qabduu fi waan hojjechuu barbaaddu isaan mari'achuu dhabuun tuffii yookaan akka inni sirraa aangoo hin qabnetti laala waan ta'eef gaafa sana bultii kee keessatti qabxii ni gattaa jechuudha. Gochi ati gootu suni dhumarratti deemee maallaqa keetis bultii keetis si dhabsiisuu danda'a. Kanaafuu gaafa bultii ijaarrattanirraa akkuma maallaqni isaa kee ta'e, akkuma gaafa waa barbaaddu isa gaafattee maallaqa sanaan waa godhachuu barbaaddu keetis ka isaa ta'uu hin dagatin. Yeroo baay'ee dubartoonni bakka kanatti qabxii gatuu jechuudha. Gaafa bultii ijaarrattanirraa ati kan isaati inni keetii jechuudha. Akkasuma maallaqni inni qabu keetii ka ati qabdus ka isaati jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti akka qabxiin ganne yookaan akka dogoggortanii bultii itti dadhabdan, kan ijoollee keessatti argattan, kan rakkinaa fi gammachuu keessatti dabarsitan, bultii san dogoggora keessanii hin dhabinaa. Nagaatti.